Hojiiwwan qeenxee waggoota muraasa booda albama kiyya jalqabaa ayyaantuu jedhu baga birraa haaraadhaan wal argine. Oromoon ayyaana waggaa ayyaantuu targa akkuma jedhu akka sabaatti har'a geenye miti. Anammoo hojii kana uummata kiyya bira qaqqabsiisuun mataa isaa ayyaantummaadha mataan isaatu. Wanni hunduu akkuma maqaa irraa mataa argatu maqaan albama kiyyaa haaraa jalqabaa ayyaantuu ta'uu isaatti baay'een gammadaa. Ayyaantuu jechuun ammoo simboo ayyaana tokko nama qabu jechuudha. Egaan argaa dhageettii Oromoo keessatti wanni hundumtuu ayyaana qaba. Ayyaanni ammoo ayyaantuu qaba. Fakkeenyaaf ayyaana jechuun beekumsa jechuudha. Yoo jenne ayyaantuun namni ta'e ammoo nama beekumsa qabudha jechuudha. Adda argachuu dawaa bara koompaasii karaa ayyaantuutu baata. Kanaaf albamni kiyya kun anaaf gama tokkoon sagaleewwan waamicha ayyaantuuti. Ayyaantummaa fi taasifame yoo ta'u gama biraan ammoo burqituu seenaa ayyaantummaa jaalala sabboonummaa fi abdii haaraa qabatee dhufuudha jedheen amana. Ayyaana milkii fi tokkummaa albama waamu akka ta'e abdiin qaba. Kanaaf albama ayyaantuu hojjedhee jechuudha. Waan albamichaan wal qabatee jiru adeemsanii duraan keessa turee fi ammatti immoo maalirra akka ga'e albamichi maal akka fakkaatu walumaa gala gabaabinaan waan barreeffannee isinii dubbisa. Baga nagaan dhuftan jalqaba irratti albama haaraa mata dureen isaa ayyaantuu jedhu ilaalchisee ibsa miidiyaaf kenname. Artiist Andu'aalem Gosaatiin kan hojjetame albamii muuziqaa mata dureen isaa ayyaantuu jedhu kun sirboota 16 of keessatti hammata. Sirboonni 16 kuninis bartee muuziqaa biyya keenyaa giddu galeeffachuun qabiyyee gurguddoo lamatti qoodamu. Kunis ammoo sirboota aadaa fi sirboota kalaqaa yookaan immoo kan fooyya'an eksperimental muuzikii akka jechuuti. Albeema kana keessaas sirboonni rukuttaa aadaa godinaalee Oromiyaa adda addaa qaban 6tu jira. Isaanis bifa bareeduu danda'aniin walaloo haaraa fi yeedaloowwan miidhagootiin kan qophaa'anidha. Sirboonni kalaqaa yookaan immoo kan inni eksperimental muuzikii isiniin jedhee yaadota kalaqaatii fi yeedaloo kalaqaa akkasumas muuziqaa kalaqaatiin kan hojjetaman sirboota 10 jechuudha. Walumaa gala sirboonni 16 albeema kana keessatti hammatamu. Sirboota 10 kalaqa keessa jiran keessaa akkamittiin aadaa uummata keenyaa gara addunyaatti bifa hawwataan mul'isuu akka dandeenyu, akkamittiin qaroomina uummata keenyaa, ogummaa uummata keenya durii dhaadessuu akka dandeenyu, akkamittiin gootota keenya barsiisuu seenessuu akka dandeenyu ta'ee kan hojjetamee fi baay'ee bifa hawwataatiin kan qindaa'edha jechuudha. Albeemni ayyaantuu jedhu kuni ulaagaa muuziqaa guuttachuun indaastirii muuziqaa addunyaa keessatti dorgomaa akka ta'uuf ogeessita muuziqaa hedduu hirmaachise. Isaan keessaa gama qindeessummaatiin Ifreem Birqinee, Miikii Jaanoo, Iyyoob Baalchaa, Anteenee yookaan Abbuuzii fi Endii Beetezeemaa faatu irratti qindeessummaatiin hirmaate akkasumas miiksi gochuutiin jechuudha. Gama muuziqoota 16 kan ammoo ogeessa muuziqaa beekamaa Abagaaz Shooyitaatiin maasteringiin isaa hojjetame. Gama muuziqaawwan laayiv instrumentii adda addaa galuudhaan immoo Luhaan Maarii, Roobel Maharii, Zarihuunii fi Chaappiin faa keessatti hirmaataniiru. Namoonni kunniin indaastirii muuziqaa biyya kanaa keessatti namoota maqaa gaariif ogummaa guddaa horatanidha. Gama walaloo fi yeedalootiin ammoo Lalisaa Indiris, Abboomaa Margaa, Artist Ibrahim Muhammad, Mootii Abbaadaalee, Faaxee Anniyaa akkasumas Naahom Makuriyaa, Ifreem Birqinee, Zaaraa Birukii fi Isaayyaas faa keessatti hirmaataniiru jechuudha. Artist Andu'aalem Gosaa hojii indaastirii muuziqaa keessa waggoota 8 oliif uummata wajjin erga wal arge yeroo gabaabaa keessatti artistii dhageettii qabu ta'uu danda'eera. Albeema hojjechuuf yaaduun isaa waggoota hedduu kan itti fudhateef dhamaatiiwwan waggaa 6 olii keessa kan ture yoggaa ta'u albeema isa kana yookaan albeema amma ayyaantuu jedhamee moggaafame isin uummata qaqqabuuf deemu kana dura albeemni kan biraallee hojjetame kan diigame jira. Dhamaatiiwwan sana wajjin albeemni kun waggaa 6 fudhatee jechuudha. Walumaa galatti dhamaatiiwwan jalqabaa gammaatti albeema hojjetamuuf taasifameen maallaqni itti ba'e miiliyoona 7tti kan tilmaamamudha. Albeemii muuziqaa ayyaantuu jedhu kuni fulbaana 12 bara 2017 yookaan akka faranjiitti seepteembara 22 jechuudha. Pilaatfoormii muuziqaa jiran yuutuubii dhuunfaa Andu'aalem Gosaa dabalatee pilaatfoormiiwwan muuziqaa hundumaa irratti dilbata dhufu jechuudha. Sanbata guddaa fuula dura keenya jiru waaree booda
ni qaqqaba. Albeemicha keessaa fudhatamuun muuziqaaleen agarsiisaaf yookaan visualized ta'an illee ni jiru. Isaanis kan uummata qaqqaban ta'a. Fulbaana 12 bara 2017 dilbata dhufu jechuudha. Waaree booda sa'a 10 irraa eegalee sirna eebba albeemni ayyaantu bakka artistoonni Oromoo durii haga ammaatti aarsaa kaffalan hedduun jiran akkasumas artistoonni haaraan amma dargaggeeyyii ta'an jiran jaallattoonnii fi dinqisiifattoonni Andu'aalem illee bakka argamanitti hoteela Skylight kanatti ni eebbifama yookaan sirni albeema gadi dhiisuu ni raawwatama jechuudha. Sirna eebba albeema muuziqaa kanarratti artist Andu'aalem Gosaa hojiilee haaraa keessaa muuziqaa 2 hojiilee kana duraa keessaa tokko akkasumas immoo inni waltajjii irratti ni dhiyeessa jechuudha. Akkasumas artistoota bebbeekamoo fi uummata keenya biratti baay'ee jaallatamaniin artistoowwan waltajjii irratti muuziqaa dhiyeessan ni jiru jechuudha. Fulbaana 8 bara 2017 Finfinnee Skylight. Nama gammachiisa kanatti namni heddummaatee jaalalaaf waanii fi jabeessuu irratti waliin waloodhaan tokko tahee wal jala deemuun guddoo nama gammachiisa. Ulfaadhaa baga nagaan dhuftaniin jaa caalaa gaa nama hojjete nama waan gurra namaatiif tolu sirba gorsaa, sirba aadaa, sirba jaalalaa mi'eessuu irratti osoo sirbisaatu hojiirra ooliin oduudhaan magaalaa keessa deemaa jira. Kanaaf hundumti keenya bira dhaabbannee yaadaan wahuma silaa barbaachisuun taanu bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Baga nu dhuftee galatoomaan isiniin jedha. Albamni Andu'aalem hojjete akka baay'ee gaarii ta'us abdii guddaa qabna. Warri dhageenyes wanta gaarii akka hojjetu Anduun akkaataa inni itti dhufes hin beekna. Uummata jaalalaan amansiisee dandeettii isaa uummataaf ibsee nama sadarkaa kanarra gahe waan ta'eef waan albama keessatti agahuu dandeenyu waan guddaadha. Anis akkan dhagayetti akkan beekuttis waan gaarii waan uummata keenyas madaalu akka addunyaattis waan dorgomuu danda'u fedhee yaada. Obboleessa koo Andu'aalem Gosaa baga gammadde jechuun barbaada. Albamni ayyaantuu uummata biraan gahuudhaaf baga ayyaantumtee baga milkoofteen siin jedha. Albamni kuni sirboota 16 akka of keessatti qabatu himameera. Sirboonni 16 jechuun albama tokko osoo hin taane albama 2 jala gahuudhaaf waanuma xiqqootu hafe. Kanaaf kana bu'aa bayii kana keessa darbee sadarkaa kana gahuu waan guddaadha. Andu'aalem obboleessa keenya jaalannu nama sagalee kiilolee goota waltajjii yoo jenne namarraa xiqqaatu miti. Albama kana keessatti immoo Andu'aalem eenyu akka ta'e sirbootan dhagaye keessaayis ani waan hin hubadheef uummanni akka itti gammadu abdii guddaan qaba. Baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Galatoomaa. Harka fuune baga janagaatii wal argine. Egaa guyyaan har'aa guyyaa addaati, guyyaa baay'ee nama gammachiisu. Guyyaa itti bu'aan Andu'aalem qofa otoo hin taane artistoonni Oromoo kaleessa kaasee Abdullahi Arsii irraa kaasee hanga Andu'aalemitti aarsaa guddaa itti kaffalanii qabsoo muuziqaa Oromoo gama kamiinuu otoo libsuu ijaa keessatti hin dhaabiin asiin gahaa waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan isiniin jedha. Andu'aalem Gosaa albamii kana hojjetee xumuree asiin gahuusaaf carra qabeessa keessumaa sirba 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef akka kanatitti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef isinis baay'ee akka itti boontan abdiin qaba. Hojii nama boonsu hojii sadarkaa muuziqaa keenyaa ol guddisu ta'uusaa argeen jira nan beeka. Baga kanaan si ga'ee baga kana geessa jechuun hin barbaada. Dhaamsi koonni guddaan namni seenaa hin qabne, namni aadaa hin qabne, namni artii hin qabne, nama mataa hin qabne hin qixxeedha. Sabni aadaa isaa guddifate, namni seenaa isaa gabbifate, namni muuziqaa isaa guddifate guddaadha. Addunyaa irratti sadarkaan ittiin mul'achuu danda'u tokko artii isaatiin. Namni waan fakkaatu kan inni mul'atu artii isaatiin waan fakkaatu ibsata. Artiin keenya guddatee sadarkaa kanaan miidiyaan dhufee waan inni qopheesse kana balballoomsuudhaaf asitti argamuun guddina artii keenyaa keessatti qooda waan qabuuf innis kan hojjete waan isin gootan kanaa ol waan madaalu waan ta'eef galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Kanuma dhaamsi koona of galchaa.